Tajaajilli lammummaa duudhaa sirna gadaarraatii dhaaluun Oromoon durirraatii kaasee aadaa wal gargaarsaa itti fayyadamaa turedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetivii tajaajila lammummaa qorannootiin tumsee duudhaa fi safuu Oromootiin masakee caffee raggaasisuun erga hojiirra oolcheetii waggoottan torba lakkaa'amanii jiru. Hojii tajaajila lammummaa gara duudhaa fi safuu uummataatti ceesisuun duulaan hojjechuurraati gara lammii hundaa akka aadeeffatu taasisuu irratti hojjetamaa jiraachuu hoogganaa taanaan biiroo maallaqaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila lammummaa Dr. Mohammad Nasir Abbaa Jabal Dr. Mohammad Nasir Abbaa Jamal har'a ibsa miidiyaaleetiif kennaniin dubbataniiru. Hojii tajaajila lammummaa sirna gadaa keessatti tumee qajeelfama guyyuu uummatni ittiin hoogganamu taasisuun barootaaf itti fayyadamaa as ga'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa beekumsa xabboo ganamaa duudhaa fi safuun masakame qorannoon tumsee bara 2011 caffee Oromiyaa raggaasisuudhaan deeggarsa namoomaa ittiin cimsuu fi misooma waloo ittiin milkeessuuf hojiirra oolchee jira. Ganna bara 2017 fi 2018 keessa tajaajila lammummaa irratti dargaggoonni miiliyoona 9.7 ta'anii dhaabbilee hawaasa siivikii garaa garaarraati namoota miiliyoona 36 fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Ganna bara 2017-18 keessa dargaggoonni miiliyoona 9.7 ol dhaabbilee hawaasa siivilii irraa 228 ol kutaalee hawaasaa adda addaa irraa namoota miiliyoona 40 ol hirmaachisuun hojiiwwan gosa garaagaraa qarshii biiliyoona 128.5 ol ta'u raawwatamee jira. Hojii hojjetame kanarraas namoonni miiliyoona 36 ol kallattii fi alkallattiin fayyadamaa ta'anii jiru. Ganna bara 2018-2019 kanas hojiiwwan tajaajila lammummaa gosa garaagaraa 14 hojjechuuf kan karoorfame ta'uu kan ibsanii Dr. Mohammad Nasir dargaggoota dabalatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa irraati tola ooltonni miiliyoona 38 ol ni hirmaatus jedhaniiru. Bara 2018-19 ganna kana keessatti hojii tajaajila lammummaa gurguddoo damee 14 gara hojii gosa 64 ol ta'u ni raawwatamu. Hojicha irratti tola ooltonni miiliyoona 30 ol ni hirmaatu. Tajaajilli lammummaa waqtii gannaa kun hojii qarshii biiliyoona 108 ol tilmaamamuu ni raawwatama. Hojii hojjetamu kanaan namoonni miiliyoona 50.9 ta'u fayyadamaa ni ta'u. Tajaajilli lammummaa ol ka'iinsa biyyaatiif mata duree jedhuun hojiin tajaajila lammummaa waqtii gannaa tola ooltota miiliyoona 38 kan hirmaachisu yoo ta'u uummanni hojii duudhaa gannamaa kanarratti hirmaachuun milkaa'ina olaanaatiif akka tumsanis dhaamaniiru. Sirni gabaasa deemsa qindaa'aa karoora tokko gabaasa tokko jedhuun kan raawwatamudha. Hojii tajaajila lammummaa waqtii gannaa kun biyyaaf naannoo dhaloota dhufuuf mijatu dhaalchisuuf sosochii ummata guddaan qophaa'edha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa sosochiirraa gara aadawaatti ceesisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru yoo ta'u bara 2019tti gosa hojiiwwan 76 hanga qarshii biiliyoona 416.9tti shallagamu raawwachuuf karoorfatee jira waan ta'eef uummanni keenyas hojii duudhaa keenya ganamaan masakame kanatti hirmaachuun milkaa'ina olaanaaf akka gumaachu waamicha taasifnaa.